Ani umma ko njama, umma ko kingimuna nanjan, kingimuna ya hizbitu na base. Umma ko ayyo ko kingimuna. Biyyatti guddadheetis Jabuutii keessattis akkasumatti king of the king nanjan. Joolummaa kiyyarraa. Kanaafiyyuu umma ko kingimuna ummal khair haadha lamaan jedhama. Haadha hiyyeessaa, haadha miskiinaa, haadha Oromiyaa jedhama. Anaaf gargaarsi amaanaa Rabbi natti kenne. Rabbi biraa naa kenname. والمساكين واليتيم والفقراء دباس مسكينس يتيمس كهم نكمنس هركك الليجيس كأمس إرؤوس كإني إرؤون في كان جوجاك إساق قدر ربي تلفس كان نوغرغارا ربي برا دفت كان وندي نوني بينا من تاون دتو ربي برا نتيكنا ميكون أمانة دا أنا كفا فصون تاني والربي إلما وآدم محمد تابو أمانة أمانة كأن ربي نوركاي أبان به رب ما في رسول أركته جنة أركته يو رحمة ساتن أبان إبان مو ربي سانك أجلته كيس أديك أقبته هذه بس أنا جولو ما كي يا ربنا كنا كنا أنقارو من أفجع الرسين صوب كاميرا فورا دروتاي ميديا فورا دروتاي نمنا كنا دعو في صوب ربي تناكن ويا أني إندلعو وان كان إندلعو جه وين شنكرتي متدجى قبة فراشة تورتوريفي وفتا غوري دفاني nama karaa deemurraa waan an qabadhee dhufa karratti hiree dhufa kan firaa qabu kan akkanatti kennee dhufa kuni kan nama rabbiiti isinuu ijaan agartanii waan an sobuun qabu Jabuutis tojorraa keessatti waan an dalage qaba ijoollummaa kiyyarraan immoo akkoo amata 158 arafaa gaafa sadaffarratti seenti isinan geessaa ijoollummaa kiyyaan osoo hin filbarin akka daa'ima kanatti waan hin dalaguu ture rabbiitu naa kenne ani kan yaadadhu eeganti koo guddadhee amata 9 ga'e na yaadadha ka umrii san hin ga'in immoo warra keenyatu yaadata haati koon jiran abbaan koon jiran obboleeyyan kiyya kanarra gurguddaa jiran obboleeyyan haadha kiyyaa obboleeyyan abbaa kiyyaa jiran hedduutu jira anuu nama 62 wajjin dhaladhe isaantu isiniif hima isiniifan dhiyeessa ani immoo eeganiif baradhee umruma kiyya dalagaa kana hun hin daleena sammuutii na jeeqamte ani nama rakkataa harkee dabruu hin danda'u dhukkubsataallee harkee dabruu hin danda'u hospitaalallee waa qabadheetu man dhaqa kana durallee qoxuquran bassaarratti dalageen jira uummata kaanser qabaniif obboleettii haadha kiyyaa Suudiirraa dhuftee ishii geessee ganda kanarraa bulchiinsaaf nageenya fuudhee gazaayin kaja'an fuudhee irratti dalageen jira rabbumaatu naa kenne bakka dalagaan kun kanaatu na gammachiisa ammallee biyya kootitti eegan galee booda eegan biyya kootitti gale keessa waan baay'een arge wayna akka kaase daa'imman daranuu daa'imman darbamanii qushaashawanii akhlaaqa badaa namni tokko rasbeektiin guddatu qaba rasbeektiin guddattee adaba keessatti guddattee maatiin kee haa qabaatu hin qabaatini maatii kana keessatti ijoollee jechuun badhaasa rabbiiti an akka kootitti jannataa gaditti warri rabbii nama badhaasu tokko imaana tokko daa'ima daa'imni kun annan dullooma atini dulloomte induuta maali urataa seenta taarika abbootii keenya taarika akaakilootii keenya waan ati laffaate an laffa'ee dhala biyyaa kan abdii biyyaati isaantu bakka nu bu'a isaanuu bakka nu buune waan akka susii waan akka hannaa biyya shoorar keessu mootummaa algaarra taa'u dhoorku wacii taalamirra kaayu hirriiba si dhoorku ati ilmoo kee timirtimeetti agartee miidiyaan jirretti waan hin jirre haasawanii ati jeeqamtee odoo if hin beekne lubbuu kee kennita. Akkuma kana akka ta'u kana akka agarbaasa bakkeewwan irraa gaarii kan biyyaa ta'u kan deemu ta'u kan mootummaa ta'u kan waan keenya finti keessa dabarree bakka nagaa kan waan horannuuf jecha baay'ee anamma akaala godhuu fi daa'immanii fi azaawwanti irrattis dalaga. Siigalee ka jalqabaa buna kuntaala 2 akkootti jalaa fuusisee kan hin gurgure. Buna kuntaala 2 akkootti ooluu guddoo qabdi kaakaakilee keenyatti ka abbaa ummaatii yaafaa jechuudha. Biyya hulloo jaamaan caar kan amma yaadadhee akka gaariitti illee kan yaadatamu ishiin achitti na dhiisemtu masgida guddaa achi qabna ummal khair jaaniin intala warra galamsi intala galamsiyyi isaan akaakilee kiyya dhiistee deemte aniif hin beeku akkuma daa'ima kanarraa amma tokko jiraadha nama Hussein jaanii jira masgida tajaajilu bira dhaqee Hussein akkoon koo buna kana gurguriiti hiyyeessa fi nama qomaaxaaf kenni masgida afaafi sin jette jedheen akka dhaamsatti isiin immoo machaaraa qotte
ani funbeeku inni buna kana fuudhee magaalaa Calalaqaa ja'amu achi keessa dhaga'uun ooltanii magaalaa san geessee buna san gurguree yatiimootaaf midhaan waan barbaachisu sukkaraa zayitii daqiiqaa barillee ramadaana keessa hamma koo kiyya faatu yaadataa aboleet yafaa yaadata adaamaa jiran isin geessuu danda'a bilbila illee yoo haasa'uu danda'an amma bilbiluu hin danda'a gurguree miskiinas uffisee masgida safaafe amma immoo hektaara guddaa qaban wanni boqqoolloo fi sukkaar dinnichi kana ummata juuzaam qabu akkana duushii akkaababii tokko galan bakka guddaa baay'inaan fi namaa kaala godoloo achi deemee dhaqee akkoon kiyyaa fuula rabbiitiif saddaqadha akiraa kiyyaa fi boqqoolloo kana haammadhaa isiniin jetteen jeen Aminaa Haashim akkoonti deem dhufanii nama harka qabu yaammatanii boqqoolloo irraa haammatan lafa isin qotatan sukkaar dinnichis isin gisee machaaraa dhuftu jettee maal jennaan labbiitu na ajaje yaa giddaan jaa yaa diddaati labbumaatu na ajaje labbiitu kan naan jee nan tumin jee kan hin booye taarikni kanarraa eegala Jabuutittiin guddadhe umriin kana dalage booda kana dalage kanarraa immoo biddeena akkoonti biddeena guyyuu buusti waxii gooti namoota guyyaa magaalaa baadiyyaan guyyaa magaalaa sabtii alada isniina kamisa qaban beektan miti biddeena ishiin ijoollee yatiima qabdi tolchite kana biddeena kana jalaa hatuun waxii kana jalaa fuudhuun warra harka hin qabne warra ija hin qabneef geessee kenna galgala gisee na gaafatan hin sobu yaa giddaati nama harka hin qabne nama ija hin qabneef hin kenne maa kan rabbiitu naan je'e isaantu hima kana kanan godhaa uffata baay'ee naa bitama abbaan koo na jaalataa uffata kiyyees fuudheen kenna namni guyyaa guutuu uffata ishiis fuudheen kenna kana bakka kanarra naa jiru karameellaas nan bichisiisa iyyee boo'ee hedduu ashagama dastaa karameellaa ijoollee xixiqqoo afaniira taarika kanarraa jiru yaa waa'ee poolootikaatiin abbaan kiyya fuudhanii biyya na baasanii Fatul Habashaa kitaaba joo dhageessanii kitaaba san isaantu katabee zeelii fi tojorraa keessatti katabanii abbaan kiyya biyya na baasan baay'ee ilmaan 62 keessaa ishiin naa guddattuu bakka ulamaa'ii hundaa buuti jedhanii Jabuuti irraayis warra Usmaa'il Margeellee jechuun dhageessanii pirezidaantii amma intala adaadaa isaatu na guddise Saadiyaa Ahmad Du'aalee jaamti haati ishii Si'ida Geelle Batal Geeljiree jaamti Usmaa'il Margeellee Geelle Batal ja'amaa qaama pirezidaantii Jabuuti isaan kana keessatti guddadhee ilma Hassan Guuleed guddiseen heerume Leetinaa Koroneel Ibrahim Abdullahi Geelle ja'amaa wama kanatti nani bahee saala zoojii tanallee baallee baay'ee hojjetaleen ambaasaadara keenya turte ministiriillee gaafadhaa taarika nan dalageellee fiidiyoollee hin qabanii gaafa yaadigi jechuu waan baay'een dalagee farda Oromoo dhiyeessuudhaan caarataa godhuudhaan tokko wanni tun irraa caarate Itoophiyaa nigdi markab ato Ambaachoo Abrahaam Kajaamoo maallaqa Itoophiyaa miliyoona 2 fi maallaqa Jabuutii miliyoona 2.5 caarataa godhee tokko immoo Masfin Jaamaa daninatii keessansaa isaa caarataa godhee tokko immoo maqaa keessbeeligii qabu saala zooteetu caarataa godhatee gaafa baadimmeef Chiraaroo san biyya kiyya dhufuu hin danda'an dhufee hin beeku waan warra mootummaa keessa heerume jecha biyya kootis hin beeku dhufees hin beeku kana caarataa godhuutan Soof Umar Abbaay Xaanaa Laallibalaa Aksum Faransaa ijaarsa kiyya abbaa manaa kiyya jigzeen deemu siinii attamee siinii 25 ka gurra qabu warra Jabuutiidhaaf dirqiidhaan warra komitee warra Itoophiyaa wanti qabee bagir dandigeessu akka bitatanii Itoophiyaaf gargaaran kana goosiseen jira kana saala zoodee fi nagaasii kan jaamu jira keessatti aanu dastaa kan jaamu jira fiidiyoo kiyya sarkaa qabanii mallasiitu shallamaa ammas eenyu namcha san ka du'e ጠቅላይ ሚኒስትር ወኒ ከቱሬ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዩም መስፍን ፊ መለስቱ ሽልማተ ሲያከኑ ጃኒ አንብየ ከየት ገለጀ በቃች ራጉን ገሉ ገለ ስዩም መስፍን ጉያ ለመቢሮ ሳደቀናን ደበ ሽልማ ሰንሲን ፉዳኔ ሳለ ዘውዲን ሳከ ደገሱ ፈዳ ሰማ ኪንግሙና ኮሜታሌቡ ሰበቢያ ሳለ ዘውድ ወርቅነሽ እኔ ሙና ነኝ የጅቡቲ ታሪካችንን በሚዲያ ያነሳው ነው ከሰማሽኝ እንግዲህ የዛን ጊዜ ሽልማት ስላልደረሰኝ አሁን አንቺ ብትሸልሚኝ ደስ ይለኛል ከአብይም ጭምር ከሽመልስም ከአዳነች አቤቤም ጭምር ለምን እናታችሁ ስለሆንኩ አስፈላጊ ሰው አላህ ስላደረገኝ
biyyatti giseen deebi'u gisee takka mangistiin Jabuutii Itoophiyaan irraa galu hin jenne an waraqaa ni qaba ture. Waraqaa deebisee saala zoodee bira dhaqee lasbaasee kan hin biyyatti itti galu waraqaa የቀረጥ ነፃ ወረቀት ነፃ ላይ ከንታዬ እሲ ብረ ብረደ ኤገለሚን ከነን ገለ አኒ ነን ገለ ጄተን ዱፈ ኢልሞታ ከለ ቀባ ኢሳኒፍ ነምቻ ሌተና ኮሎኔል ከናፍ ፓይለታ ጊዜ ከረ ኢልሞ ከነ ፉዳኒ ፈረንሳይ ነራጌሰን ብየ ፈረንሳይ በቃ ኤገለሚ ከየበ አኒስ በው ቀባ ገሉ ቀባ አኒን ጆፊ አባ ከያቶ አማና ናካይ ጋፈ ጉዳት ብየ ከሰት ገሊ ኦሮሚያ መለን ቁበትና እንጂ ሂዊ ገርጋሪ ቁርአንን መስጊድን ነመጎርሱን ኛቺሱን ዋን ከን አባ ኮቱና ጎርስ ረብረ መታ ጎዶፌ ካዩ አባ ከያሰን ገልማንገ ጀናን ኢፍበረናን ገለ ያናሲት ኦጋ ኩዳ ለመት ነከነ ኦጋ ኩዳ ፍሩት ነሩሜ ናንገለ ይያክየት በቃ ኦሮሚያ ከሰን ቁባ ዱራን ጋፈን ዱፌ ቦሌን ታኤ ቦሌ ሩዋንዳ ቦሌ ቡልቡላ ቦሌ ሚካኤል ኢዶ ሰዲን ታኤ achirraa hin eegala achitti illee akkasuma dalagaa akkanaa kana dalagaa ganda makalaakaa keessa illee qubadheen ture namni nan beeyne hin jiru yaa'u yoo xiriin dho'isa illee namni nan beeyne hin jiru fuulli kiyya akkanaa bitan faranji irraa adiidha dalaguun ture dalaguma akkanaa kana uffata sabassabuun firuma kiyyarraa obboleeyyan hedduun qabaa obboleeyyan haadha kiyya baay'eedha ni qaban British ni qaban deemee munaan dhuftee ulaa cufadhaa jaanu cuufi caamaa nu gaafatte akkanumatti kan kulla karaarra illee deemeen kanna كوتون جانت اللي نبلت اللي كوت كان ربي برانا كنمي أنجاري تهمتي نما قلت تهمتي أنا ضعيف دبدول ربي تناججي أشرا إيجا جندا كانت تيجي وقا كودا تربان كان رتيجا يا روميا كانت باين دلقي أنا أشتلي ويز بيجا فتن كان كرادي مولي إما موتهم مولي نما بي باين من نبيك جيتين ياد كان دلقي كان دلقي ربي لما دمو akka daa'imman nurraan banneen fedhana yaa kaayyoo kiyyatti galmaan ga'u waan daa'ima ta'e silaa rabbiin waa naa kennee mootummaan lafa bal'aa naa kennee bakka agartan isinu argaa achi maaltu hafe harkitan miti kan amma reefuu miti amma kan hoo baatan kumaatamaan ni harkattan baay'ee jira daa'imoota walitti qabee guddifadhee bakka guddaa naa kennanii abbaan qabeenyatis addunyaa irraa deemna kafana maaliif hin gisee hunda qopheessa waan tokko fuuneen deemuuti addunyaa kanarratti Sigale? Adde Buzunesh Abarraan jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii kutaa magaalaa Malkaanooti. Akka waajjira dhimma dubartootaaf daa'immaniitti nuti baay'inaan hojiin keenya keessumaa hawaasatti siiqneetu hojjenna waan ta'eef hawaasa kana keessaa immoo namoota dubartoota deeggaruu danda'an, daa'imman deeggaruu danda'an namoota dubartoota kana immoo deeggaranii galma mootummaan qabatee fi galma waajjirri keenya qabateetti hojjetu nu deeggaranii dhimma fayyadamummaa dubartootaa irratti ta'uu danda'a kunuunsa daa'immanii eegumsa daa'immanii irratti dinagdee dubartootaa irratti hawaasatti gadi buunee hawaasatti dhiyeenyaan wajjin mari'achaa yeroo qabaachaa waltajjii adda addaa qabaachaadha kan nuti hojjennu. Achi keessaa ummiin akkuma isin argitanii hojii dubartootaaf daa'imman irratti hojii guddaa hojjetu. Hojii guddaa isaan hojjetan keessaa immoo keessuma dubartoota harka qalleeyyii ta'anii daa'imman maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an qaama miidhamtoota irratti dubartoota harka qalleeyyii ta'anii abbaan manaan isaanii dhiisee deeme ta'uu danda'a. Dubartoota qaama miidhamtoota ta'uu danda'a. Rakkoo adda addaaf immoo kan saaxilaman ta'uu danda'a. Akka daa'immanis immoo akkasuma daa'imman maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'anii barsiifachuu hin dandeenye nyaachisuu itti uffisuu hin dandeenye kana dubartoota baay'ee keessumaa ummiin amma dubartoota 300 ol daa'imman isaanii akkasumatti isaan biratti warra qaama miidhamtoota ta'an immoo deeggaruutiin manaa manatti illee warra dhukkubfatan daa'imman maatiin isaanii illee keessattuu barsiifachuu hin dandeenye immoo meeshaalee barnootaa bituutiin manneen barnootaa irra deemanii yeroo yeroodhaan nyaata kennuufiitiin uffata bituutiin meeshaalee barnootaa bituutiin as qofaatti immoo miti kan isaan deeggaran dhiisan
daa'imman yommuu keejiitii jalqabanii hamma isaan barnoota sadarkaa tokkoffaa barnoota sadarkaa lammaffaa akkasumas barnoota sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii galanillee baay'ee duukaa deemanii deeggaranii barsiisuun akka isaan galma ga'an irratti hojjetu keessattuu ummiin hojii dhaloota irratti hojjechuu waajjira keenya cinaa ta'anii nu deeggaruutiin hojii guddaa hojjechaa jiru jechuudha. Nuti akka waajjira keenyaatti gargaarsa isaan taasisan kuni keessattuu gargaarsa qaamoleen biraa godhan irraa addadha kan nuti jennu tokkoffaa bifa haadhummaatiin jaalalaan ofitti qabanii waan isaan rakkatan rakkoo isaan qaban kan nama biraatti illee himachuudhaan dandeenye bira taa'anii mariisisanii iddoo rakkoo isaanii beekanii maal deeggaramuu qabu yoo maal deeggaraman immoo irra caalaa fayyadamuu danda'u kan jedhu kana adda baasanii itti siqeenyaan hawaasa keessa taa'aniitu kan kana hojjetan malee akka dhaabbata tokko iddoo ta'e tokkotti walitti qabanii iddoo ta'e tokkotti walitti gurmeessanii miti kan deeggaran ummiin. Keessattuu deeggarsi isaan taasisan kun hawaasa akka isaan irraa baratullee taasisa maaliif olloonni isaanii bitaaf mirgaan jiran kun hawaasi yeroo isaan harka qalleeyyii kana deeggaran ilaalullee akka isaan irraa baratee fakkeenyummaa gaarii akka isaan hawaasa keessatti qabanidha. Keessattuu immoo deeggarsi isaanii adda kan isaan taasisu dubartootaaf akka dubartootaatti mijatuuf shamarraniif akka shamarraniif mijatuuf daa'immaniif akka daa'immaniif mijatutti adda baasaniitu kan isaan deeggaran. Keessattuu immoo harka qalleeyyiin yeroo jennu gosa gosa qaba. Namni hundinuu harka qalleeyyii waan ta'eef harka qalleeyyiidhaan jennu. Harka qalleeyyii ta'ee kan hojjetu jiraachuu danda'a. Harka qalleeyyii ta'ee kan dhukkubfatee ciiseeru ta'uu danda'a. Harka qalleeyyii ta'ee immoo kan tasumaa waan tokko hojjechuu hin dandeenye immoo jiraachuudha. Jarreen kana adda baasanii eenyuuf maaltu barbaachisaa akkamitti deeggaramuu qabu kan jedhu adda baasanii deeggarsa adda ta'e keessattuu kan uffata hin qabneef uffata kan meeshaalee qulqullinaa hin qabneef meeshaalee qulqullinaa kan nyaata barbaaduuf nyaata kanneen kana guutuusaa adda baasaniitu deeggaru waan ta'eef deeggarsi isaan taasisan kun adda isaan godha jechuudha. Keessattuu immoo hawaasa biratti immoo hubannoo gahaan akka uumamuuf anis gahee kunan baha akka jedhuuf hawaasa naannoo kana jiraatuuf magaala keenya jiraatuuf illee fakkeenya gaariidha jechuudha. Yeroo darbee nuti maarchi 8 maarchi 8 gaafa kabajnu dubartoota magaalaa keessatti argaman guutuu waamnitu kabajne maarchi 8 achi fuulduratti hojii isaan hojjetan kana maal akka hojjetan dubartoota irratti maal akka hojjetan daa'imman irratti adda baasnee beekamtii kennineerraafi ergasiiyyuu dubartoonni erga isaan dubartii 300 daa'imman hamma kana deeggaru ta'e nu immoo gahee keenya yoo nama 2 yoo nama 3 deeggarre hin danda'ama kan jedhullee fakkeenyummaa gaarii akka ta'anidha jechuudha. Nuti daa'imman gosa baay'eetiinidha kan isaan rakkoof saaxilamanii daa'imman rakkoof saaxilaman kana keessaa daa'imman dahanii gataman jiru daa'imman maatiirraa badanii immoo warra isaanii wajjin wal arguu dhabanii daandii irratti argaman jiru. Kanneen kana nuti maal goonaa waajjira poolisii wajjin ta'uun hojiiwwan kana immoo hojjennu daa'imman gataman kaasuurraa jalqabee imaanaa kennuutti gara guddifachaatti jijjiiruurraa jalqabee daa'imman maatiin isaaniirraa badanii dhufan kana immoo tursiisnee maatii fira barbaanne wal agarsiisuu irratti illee hojii guddaa hojjenna. Kana keessaa fakkeenyummaa gaarii kan qaban keessaa ummiin fakkeenyadha. Tokkoffaa guddifachaa fudhatanii daa'ima haadhaaf abbaan qabne kana ofitti fudhatanii akka kan isaanii godhanii kunuunsanii guddisuu irratti fakkeenyummaa qabu. Guddisuu qofaa osoo hin ta'in immoo daa'imti kun bor egeree boriif abdii akka taatuuf dinagdee isheetiin illee bor ganama abdii akka godhattuuf qusannoo baankii adda addaatti taasisuufiin aksiyoona bituutiin daa'imti kun immoo maqaa isheetiin daa'imman rakkatanii yookaan immoo maatiin isaanii rakkoof saaxilaman kanaaf illee maqaa isheetiin deeggarsa adda addaan taasisu jechuudha ummiin. Bor fakkeenyummaa isaanii fudhattee daa'imti kun akka guddattuuf jechuudha. Kan biraa immoo daa'imman karaa irratti maatii isaanii wajjin wal dhabanii sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Dhufan kana immoo yeroo baay'ee iddoo tursiisa daa'imman hin qabnu akka kutaa magaalaa keenyaatti
yoo rakkanne nurkaa fuudhanii tursanii yoo maatii argatan maatiitti deebisna yoo maatiin arganne ta'e illee hamma argamutti illee isaan bira taa'anii akka daa'imti kun kunuunfamu akka baratullee kan taasisanidha jechuudha. Kanaafuu ani dhaamsanni ummiif qabu isaan fakkeenya gaariidha. Umurii isaanii kanarratti waan hawaasi keenya guddaan irraa barachuu qabu keessa namni hundinuu otoo akka ummii kana gahee keenya baanee daa'imman rakkatanis hin jiranii dubartiin rakkattus hin jirtu jechuudha. Garuu gahee keenya sababan baanee fi daa'imman haadhaaf abbaan qabne baay'ee rakkatu. Daa'imman deeggarsa barbaadan baay'een isaanii in rakkatu. Rakkoof saaxilamanii jiru. Daa'imman barnoota too barbaadanii too baratiin hafan hawaasa kana keessa hin jiru. Garuu narraa maaltu eeggama? Gaheen ani bahuu qabu maayinni kan jedhu ummirraa baratanii hawaasi kun nami hundinuu ummin nama 300 500 deeggaru ani garuu gahee kootti nama 2 nama 3 yoon deeggare rakkoo kana furuu nan danda'a kan jedhu isaanirraa barachuu qabu kan jedhuun qaba. እሺ አመሰግናለሁ። ስሜ አየለ ሙሉነህ ይባላል። የለብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ፕሬዝዳንት ነኝ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሄድ ኦፊሳችን የሚገኘው እዛ ነው። ለብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። በተለይ በመንግስት ተቋማት ሆስፒታሎች ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን የምንገኝ ሲሆን የተለያዩ ማቴሪያሎችን እንደ ኦክሲጅን እንደ መድኃኒት መግዣ የተለያዩ ነገሮችን ለነዛ ያሟላል ለተረኛ ታካሚ ቦታ እንዲለቁ ያደረገን ነው የምንገኘው። ከዛ ውጪ ደግሞ ቤት ለቤት ወራዊ ተቆራጭ የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ወራዊ ተቆራጭ በማድረግ የተለያዩ ማዕድ ማጋራት ፕሮግራሞች ይህ የእርዳታ ተቋም ዘር ሃይማኖት ቋንቋ አይልም ሁሉንም በአንድ ነው የሚያየው ድንበር አይልም ድንበር ተሻጋሪ ነው የኛን ለብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ስለዛ ለምሳሌ በኢዱ የአፍጥር ፕሮግራም ጎዳና ላይ ያዘጋጀን ነው የምንገኘው እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ እንደዚሁ አሁን ባለንበት ፕሮግራም ላይ በማዘራችን በኡሚ ፕሮግራም ላይ እንደምታዩት የተለያዩ ግብአቶችን ይዘን መተን ለሙስሊም ወገኖቻችን ጾሙን በሰላም እንዲያሳልፉ ያደረግን ነው የምንገኘው እንዲሁም ለክርስቲያኑም በዓል እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እንሰራለን ይህ ማለት አንደኛ በጎ አድራጎት መመረጥን ይጠይቃል በጎ ስራ ስለዚህ እኛ ደግሞ ከፈጣሪ ተመርጠን ለዚህ ስራ መብቃታችን ደግሞ እጅግ ፈጣሪን ማመሰግንበት ነገር ነው ይህ ስራ ሁሌም ይቀጥላል በእኛ በኩል ሁሌም ከኡሚ ጎን ቆመን አብረን በጋራ እንሰራለን ቃል እገባለሁ እኛ ቅዳሜ ዕለት መተን ነበር ቅዳሜ ዕለት መኮረኒ ዱቄት አንዳንድ ማዳበሪያ ገዝተን ነው አሁን ደግሞ የተለያዩ አልባሳትን ይዘን ነው የመጣ ነው እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍት የትምህርት ቤት መጽሐፍትን ይዘን ነው የመጣ ነው ከዚህ በኋላም ድጋፋችን ይቀጥላል ይሄን ሁላችንም የምንሰራበት ስራ ነው በጎ አድራጎት ስራ ነው በጎ ማድረግ ደግሞ ከፈጣሪ ጋር መገናኛ ድልድያችን ነው ከፈጣሪ ጋር የምንገናኝበት ብቸኛ ድልድይ በጎ በማድረግ ነው ስለዚህ የትኛውም ባለሀብት በአቅሙ ቢያንስ አንድ ሰው ሁለት ሰው ይዘው እኛም ቢያግዙን እኛም ቢረዱን ልክ እንደ ኡሚ አይነት ሰዎችን ቢረዱ ቢያግዙን ተባብረን ብዙ ነገሮችን መቅረፍ እንችላለን ቅድም ያየናቸውን እነዛን የሚያካክሉ ምስኪኖች አይኖሩም ነበር ቢያንስ የተወሰነ ለመቀነስ እንሞክር ነበር ስለዚህ ይህንን ባለሀብቱ መንግስት በተለይ እኛው ከመንግስት አቅም በላይ የሆኑትን ነው እየቀረፍን ያለ ነው ቢያንስ እያየን ያለ ነው ያልተደረሰባቸው ቦታዎች ይሄድም ማለት ነው ስለዚህ ማለት ነው ይሄንን ነገር የተለያዩ ባለሀብቶች አሉ ሰፈራችን ላይ አካባቢያችን ላይ እነዛ ቢያግዙን ቢረዱን ደግሞ ከዚህ የተሻለ ጥሩ ስራ ጥሩ ማዕከል እንደምንገለባ እርግጠኛ ነኝ ኡሚን ደግሞ ያው ቅዳሜ ዕለት ነው በተደረገልን ጥሪ መሰረት የመጣ ነው ኡሚ ብለን የጠራ ነው ያው እናታችን ስለሆነች ነው ብዙ ስራዎችን አይተናል የኡሚን እኛም ዛሬ ደግመን የመጣንበት ዋናው ምክንያት እሱ ነው የተለያዩ ሽልማቶች ተበርክቶላታል ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች በዚህ በአካባቢዋና እንደ ከተማ መስተዳደር ደረጃ ብዙ ሽልማቶች ተበርክቶላታል አሁን የምታደርገው ራሱ ይሄ ከአንድ ግለሰብ ከአቅም በላይ ነው እኛ እንኳን እንደ ማህበርና እንደ ድርጅት ነው የተቋቋመው እሷ አንድ ግለሰብ ሆና ግን ይሄን ሁሉ ብዙ ስራ እየሰራች ነው የምትገኘው ይህ ደግሞ ይበርታ ይደግ እሷን ደግሞ ከጎኗ ልንሆን ግድ ይለናል ስለዚህ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ባለሀብት እዚህ አካባቢ ያለን ባለሀብት ቢተባበራት ቢያግዛት ኡሚ እንደ ስሟ ትልቅ ኡሚ የሆነ ትልቅ ማዕከል እንደምገነባ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ነው ለማለት የምፈልገው ከነ ፍዳኔ ደም ከፈና ኡማ ፉቴን ደምት ውጂ ከጋሪ ረቢ ስራቀ በለፊ ከፈና ደምት አባን ቀቡስ አባን ቀምነስ አባን ቶሎ ኦለስ አባን ቶሎ ኦለንስ ደለጋ ሳትን ማፈጫፈት ረቢ ቢቀጫፍ ሲገለ ከፈናን ገል ከናፍዩ ህዝቢ ከኝ ህዝቢ ጋሪዳ ሲገለ
yoo wal gargaarre namoota akka kiyyaa kana nama mooraal yoo nu kennan mootummaan immoo lafatti nyaachuuf lafa bal'aa timirti beeti sitti ijaarree gamoo sitti ijaarree asiin bakka daldalaa goone asiin bakka timirti beetii goone asiin immoo bakka madrasaa goone daa'immoota Itoophiyaa keessa jiru nama gurguddaaf nama xiqqaallee barnoota kennuudhaaf gorsas sammuu xiqqoo rabbi waan naa kenneetu jira gomna kiyyatti namoota gorsuudhaan jibbanna irratti hamata irratti wal xiqqeessu wal sabsisu kana hundarraa namoota akka humna irraa dhoorkinee namni hin gorfama eebba wajji deebifannee nama gaarii horannee addunyaadhaaf akka taarika taanu rabbi biratti immoo biyya barakaa akka taanu akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam baarakallahu fi ardal habasheeni biyya bilaalii biyya ummee manaa biyya albarakaa biyya nagaashiti biyya takbiira goote biyyi kiyyaanaaf waan hundarra guddoo addunyaa kana cabsanii hoomsu mootummaa fi qabeenya naa kennanitti baala tokko ka biyya kiyyaatu natti caala baala tokko baaluma lafaa biqilu kana kanaatu natti waagaa qaba waan rabbi biraaf kabajaa fi ulfinni naa kennameef jecha haadha takbiiraati haadha rasuula guddiste biyyi keenya haadha gartee buqqaa adiin taqabbalte biyya guddoodha nuti bootaa fi hin kennine biyya qabeenya qabdu biyya arongaada jannata addunyaa jechuudha Itoophiyaan Oromiyaa jechuun jannata addunyaadha jechuudha arongaada wanni bareedan Oromiyaa keessa jira siigalee akkasitti namootas gorfadhee mooyaa adda addaas beekumtii adda addaas akka nyaataa dubartii sana dhalchiisuu irratti akka abbaa manaatiin waliin nyaanne inni oguu alaa galuu akkam godhuu qabdi akkamitti abbaasii kabajuu qabdi jaarsaaf jaatiin ilmaan biratti maal haasa'uu qaban waan diin qofa haasa'uu qaban waan gaarii qofa maaliif boru biyyatti ba'a inni badaan ati guddise biyya balleessa akkuma amma nu shoorar keessaa jiran kana jechuudha amma nu shoorar keessaa jiran waciin taaneef saaxilamaan jirru maqaan qabne saaxilamaan jirru ilma haadha fi abbaan akka malee guddise kana gorsatu qabna gorsi nama ni deebisa jeetin amana akka kootitti gorsaaf eebbisi gorsinee kararraa deebifannee isa biyya alaa dalagatu deemus mooyaa adda addaa qabna yoo mangistiin bakka guddoo nu kenne sana xalchiisuudhaan akkuma biraan irra bakaayetti hagan danda'utti namoota dubartiin daffaramu daa'imni daffaramu inni dhiiraa akka gabra sodoon daffaramu inni ijoollee daa'imni daffarame akka boru carraan harkine akka dhalle akka horre biyya ishiitii fi mootummaa ishiitiif hizbii ishiillee sammuun ishii jeequmsaatti dhagama kun hundi akka dhaabbatu wal hamatuun akka dhaabbatu shirkiin akka dhaabbatu wal jibbuun akka dhaabbatu mootummaa jeequun akka dhaabbatu xiqimiidhaan sossobamuu danda'a biyya shororkeessuu danda'a hanna seenuu danda'a biyyi kun eenyu qabdi yoo nuti hin gorfanne yoo nuti waliin galle eenyu waliin nu galcha yoo nuti waliin jaalanne eenyu dhufee nu jaalachiisa wal jaalatu qabna walii galuu qabna wal kabajuu qabna wal saaxiluu qabnu gosaanis amantaanis wal qooduu qabnu amanaan amantaa arrabsa ifin arrabse yoo nin gosa tokko kee arrabse ifin arrabse innillee dhala namaati innillee ilma aadamallee ilma aadami miti uumaa rabbiitti nuti harkuma lama ijuma lama qabna yoo na uran dhiiga baa malee waynaanan baa dhiiga tokko qabna walii gallee wal gorfanne wal jaalanne qolee takka timira tokko wal gargaarree waxaatii lafa kanarra jiruu fi daa'ima xixiqqaa dhibdarraa karaa hamarraa gabra sodoomirraa susinnatirraa waan hin taane waan badaa biyya balleessurraa dhoorkannee biyya keenya guddifnee akka addunyaa guutuutti dabru qabna wanni kenninu biddeena daabboo gaafa qabnu ruuzii timira buskutas asambusas gaafa qabnu amma soomana ta'e nutti heddummaate hojiin ganama saafirraa eegallee isa illaa saa 12 faa 12 cirratti illee kennu nu jira namoonni wal faana dhufan gisee akkuma agartu gaamee kunoo laddistiilee kana laalee mana seentee bakka daakuu kiyyaa istoor beeta mangistiin qabaa kun beeta mangistii jaamaa duraan sharaa keessa galuu ture sharaa keessatti hojjedhu ture amma qorqoorrootti asitti ijaarre barmiila 5-6 jechuun yaa'u abbaa qabeenyaa wayim akka mootummaatti ani immoo mootummaa kiyya bakka bu'eeti mootummaa federaalaas mootummaa oromiyaas bulchiinsas Itoophiyaa guutuu oromoo guutuu bakka bu'eeti kan hin dalagu maaliif dalagaan an dalagu kanaan akka qulfiin nu banamee balaan nurraa deebi'ee rahmani rabbii nu godhamuuf mataa kiyyaaf rabbi biraaf harkatu miti mataa nu hundaatiif inni ka harkaa jirullee ka garaadhaa jirullee ka lafa jirullee ka qabrii jirullee hunda akka waliin nassaramnuuf
እና ረቢቱ ትነካካሰ በተለይ ዳይም ጊዜ በለወ waan tokko siimu waan baay'ee nagaxamee jira. Daa'imoonni ogummaa hin qabne haati ergitee bakka gulliitii shunkurtii timaatimii waan adda addaa kana lafarraa guuran osoo makiinaa kireeffadhee baay'ee nan dhaaba. Kootu jaa maaliif guurta? እናቴ ልቀም ብላኝ ነው እንጂ አባቴ የለም አለ ስራ የለውም ቤት ተኝቷል። ምን ነመትን ደጋሞ ሆበከ ከየታቴው akkasuma ta'een guddadhanillee daa'ima waan beekne ta'ee guddadhe rabbi qawwaanaa kennee as ga'e bakka qara'uu qabu sadaqaa kadhata bakka qara'uu qabu ayilaandii guura bakka qara'uu qabu waan gubee guura bakka qara'uu qabu shunkurtiif timaatiin firii takka namaatullee argaan daa'ima inni rabbi beetitti katabamu haati mana teessee argite rakkina kenna nuti yoo waliin gargaara eenyurratti dhiifna an warqee ammoo hin jaamne qaba mana beeta mangisee keessa guddadhe siin jedhe wallahi gurguree fitee aga firri kiyya najibbee mubazzira naan jaan gingilchaadhe siin namni maal siif godha naan jaan immoo rabbi turra na kaa'e kanaaf illee gurran kennu mooraa inni godhaaf jee abbaa qabeenyaa nan dhaqa ganduma kana dhaqee baakkaachuu rabbi sodaadha biddeen tokko as fida shunkurtii tokko kunoo ulaa kiyya dura ni agartan maazar xuruu ነው እሺ dubbi yaada gaariidha naan jedhan namni naa kanneen jiru madiinaa bulukeet Afrikaa si qabdi Madiina fi abbaa giddi Fatiyaa tan jaamtu namni uffata naa fide ganda guddaa kana keessa hoggaa 17 jiran sin jeeganta kana dhageessa miti poolis xaabiyaa kan injaare 2006 tarkaabsiisee 2006 ka badhaasa naa kenne waajjirri poolisii ganda guddaa kana keessa Madiina abbaa giddi Fatiyaa tan jaamtu takkaas jirti bakka nyaata kanarratti daa'imni akka nyaatuuf hin gargaaru guyyarraa nyaataan alatti uffata nama guddaa kan dubartii moodesii paantii mana timirti beetii yaa ruuzas makaroonii shunkurtii timaatimii daabboo achillee moodesii bishaanii aannanii timirti beetii daa'immoota kanaaf geessuudhaan fiidiyoon qaba kanas narraa isiniif hin dabarsuu danda'a siigalee kennuudhaan akka malkaa noonnootti immoo timirti beetii olii dhaqee ijoollee guyyaa tokko isaanii wajjin dhaqee yoo gargaarsa isaaniitiin dhimma dubartii wajjin gaafa amata 18 ayyaana ijoollee achitti dhaquudhaan isaanillee shillimaata ijoolleef badhaasan keessummaa kabajaa na godhanii manni timirti beetii jechuu manni barnootaa akkanan ijoollee badhaasu na godhanii badhaasni kiyyaa miti kanuma mana tamaariti immoo keessummaa na godhatanii akkanan badhaasuuf na godhanii daabboo shaayii bunaa waan akka kuukisii adda addaa qopheessine isaanis qopheessine wajjin dheeyne san badhaasee achirratti nama 400f sinqee fi baankii gadaa hojjetamuudhaan yaamee nama 400f wayiif buukii banee jira astamaarotaaf illee nama 40f badee jira isaanirraa qorannoo fudhatu dandeessanii timirti beetiin kun immoo amma nuu ijaarame asgat beeroo ያው akka agartan kanatti gaafa eebbati timirti beetii san banuudhaan gaafa san guyyaa ayyaana baandiraatii fi ayyaana guyyaa minishaa itti eebbisan ture ani immatuma kiyyaa waa hunda godhadhee matuma kootiin ifa jajee mootummaan nan ajajne mootummaan na yaamte achirratti matuma kootiif deemeetiin eebbise. Jiruuf jireenyi koo alhamdulillahi rabbil aalamiin erganii naannoo kana galee dhoogaa koronaan duran galee safara kana keessa duraayyuu maaramin ture. Argana safara kana galee mana mootummaan lafa naa laatee jennaan istoora ijaarradhe istoora keessan jiraadha istoora xinnoo wayii keessan taa'ee achitti yoo namni na gargaare kan akka isaanii kun na gargaaran jiraadha ani warra qaama irraa tokko ana qaamni koo hedduudha artifishaaliin andee akkas ilaaltan kana miilli koo artifishaaliidha haati koo kuni baay'ee naaf ta'u anaaf tursa naaf ta'u yoon dhufuu dadhabellee yoon tabbisaa cimaa dhabeetta qarsaa gara oliirran jira tabbarran jira lafa intini wayitii yoon daa'imee dhufuu dadhabee jedhee ijoollee koo waamanitti naa ergu wayimmoo ismaa'il milma isaanii kanatti nyaata amma isaaniitti baatanii naa ergan dirasi naaf ta'u haadha kooti alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin umraasee nu fadheeressu waan baay'ee nu gargaaru utuu namni tokko hin gargaarin ollaa deemanii warra abbaa qabeenyaa dhaqanii gibbiirru rukutanii hankoo akkahanii
نمسي ما راسي تنسنا كانت من كيسة تني ميا كان من كيسة كيتني كان فتكنا تربي باتني كان كل ده ما كان رئيس وان رئيس ربول ربا وان فتي بول ربا ربي سنجافتو كان الراس رفاه كان الراس سنجافتو ربي كان ناقدي أن يتلو لني لكني واي كني أنا ميك أولنا نفدي فنيت مسكينة يا تني إرجو أنا مو الحمد لله رب العالمين تلقوا سين نقفت يمبرستي ده تكون مو برسيسان جمع متنور تكون صافي صفة كنو سين كاي يمبرستي ده ربي شكري نقوم الحمد لله رب العالمين أما الردرسين وغرغارون نبرد أبتو وان كبانون وان دمانون نبرد أبت شاجرو إسان أما كانوا كأنه والرب كبينيا أما سان نو قلاليم زي نما وان تريم تنو متكن إسان غرغارن غرنا ما دبوا فري أوليت دوكمنتي في من كيسر توما ملك كذا سوي ياتو كتاي لكاي من تلقو إن لكاي دب سدي في جاتمي سدي تلكاي ورقة بيتشا إسنو ماتي كبتي مكان كثوته سنة أنت نغرغارا حركة تجيار في مساكين ياتا وان رجعت نوكنا وقاسة دي قلتين يروجنين سانجين وقاسة دي قلتريران الحمد لله رب العالمين هرجين يرا كان بودمو وريتنا بانك بينيا لله ور ربي في جتكم جتن بكم يجرو على الخير قارون نميك أتجرو ورك كينيا نمر فني لالني سان غرغاني سان جنا أبتني نهندا ربي هو بيكين ستنس ربي دوني أكرا جرس ملكيسا هر دنيا تلم ملكا أبور أكرا تلم ملكاهم نمود سان غرغارن هو جولي هذا بانك أمني ورفيان كمني رودا جارتوتا جارتي دت أبدو جولي ما تانكمني كأتا من رادي كملة من رادي كمل مسلم من رادي كاسة لجرا كان اللي بكا جر فجأني جرنتي وأهمني قويا سامسان سنتجرا وأهمني كجزان فتى مكان كباتني كنا نتجرا فراش اللي ركاني باتني فراشي وتنا ما جلا كاسني فدني بيت ميجسني فراشي كنوش الحمد لله رب العالمين كان أرجيرا جزي رمضان الأفو جزي عرفان أفمو ومربيت رحمة الراك أفونس كلني أكمل جديد كنو يدي مرة وامينو كنو مرتين إرجو مالك الرالين كنو مكبن الرا الحمد لله رب العالمين ريدنا أنا كان إنسان جالس فدو أنا ننفو ولا قلت شو نتيجة نيا لأن نروح سامرة تكتاي تبديتن متى كنا سادة دعوانا تقول إنا ديبسو دعوانا تمنية متى كوا رجعاني سنفيا بسنة كستي تبكنا بهودة ببلبلني منتنا بالشرع إن شاء الله منك اللي قرتك برتكون جارم منك يكون ليما إن شاء الله ربي كان جالو شيء كني ستنوسين أوتو ست جارة أبشر ربنا للخير بكا قولي ست جارو بيت أنا أنجل أنا لما منكو كانت تفتر جت استور مكوي كيسنجرات تبنتني سنرة الحمد لله رب العالمين أنا فليت كني ما قد أنا إلا اشتغارين واشتغارين صدق أرمتري أنا نفسان وان قد رنجرا أمي أني فكرت وان تساني بسونكم بيكو من فكرت عن كمان عمري ساني ربنا فرير السنجرا عمري ساني توصي بلا ربنا فتايسو تاني كان من إما كانت ترجعني برجنة الفردوسين كيس تردوني أردت مجرين جاري رب ساني فكن نجران أنا يابل السب والله لا تشوالله نانتم للناس ولا نقدر تقفاتشو بقى አጋጣሚ ልብስ አጥባለሁ ወይ ብዬ ነው ምዞር ማለት ነው ያስከቲም ልጅ ነው ከዛ ማንኳካው እዚህ ሳንኳካ አይ ምንድነው ሲሉኝ ልብስ አጥባ ነበር የፈለው ከቲም ልጅ ነው ያስከ ቤት ክራይ የሚከፍልልኝ የለም የልጆቼ ትምህርት ቤት የሚከፍልልኝ የለም ማንንም የለኝም አንድ አላህ እንጂ እና ለእንጀራ ለምን መለመን ሳይሆን በጉልበቴ ልሰራ ነው ስላቸው ነይ ግቢ አሉ አሁን እዚህ ከመጣው 5 ወር ሆኗል ከማዘርጋ ማለት ነይ ግቢ የዛን ቀን ገባው እንጀራቸው ምናቸው አሸክሞኝ ሄዱ በንጋታውም ቀን በቀን ሁሌ ለልጆችሽ እኔ ነኝ ምችልሽ አንድ ቦታ አታንኳኪ ሁሉም ቦታ አንኳክቻለሁ እዚህ ሰፈር ማለት ያልገባውበት ግቢ የለም አንገታቸው ሰብሮ ሲያዩኝ የኔ ቢጤናት እንዳትከፍቱ እየተባልኩ ግን ኡሚጋ ስመጣ አንድ ቀን ማስከፍቶኝ ያውቁ ከ5 ወር ጀምሮ የቤት ክራይ የሚችሉልኝ እነሱ ናቸው 2600 ነው የሚከፍሉልኝ የልጆቼ ልብስ እነሱ ናቸው ጫማቸው የታክሲ የሌለኝ ቀን መተሽ ጠይቂኝ ልጆችሽ እንዳይቀሩ ትምህርት ቤት እንዳይቀሩ ከሌላቸው መተሽ ጠይቂኝ እኔ ያለውልሽ ምግብን በየቀኑ ሰጂ ግን አንዳንዴ ለምን ሁሌን እነሱን ከማሽጨናነቅ ልብስ ያጠብኩ ቀን ደግሞ አይ ዛሬ ባልፋቸውስ ለሌላው ቢሰጡስ ብዬ አሁን አንዳንዴ ስቀራ ስመጣ ይቆጡኛል ለምን ትላንት አልመጣሽም አይ ማዘርዬ ትላንት እኮ ልብስ አጥቤ ነበር ብርጅ ስለገባው ያቺ እንጀራ ገዛለው ብዬ ነው ለሌላው ከምሰጡ ብዬ ነው የቀረው ብዬ እና 5 ወር ነው የቤት ክራይ እነሱ ናቸው የሚችሉልኝ የታክሲ የሌለሽ ቀን መተሽ ፈቲያ ጠይቂኝ ለኔ እኔ ያለውልሽ በቃ የማንንም ግቢ አታንኳኪ ልጆችሽም ትምህርትም እንዳይቀሩ
ቁርአን የሚቀሩ ከሆነ ስንት ነው የምትከፍሊ? እሱንም እከፍልልሻለሁ እያሉኝ ነው እስካሁን። ወላሂ በእነሱ ብርታት ነው። ቤተሰብ አለኝ ግን እንደነሱ ማንም የሆነልኝ የለም። ለማንም ደግሞ ገበናዬ አልነግርም። መጥቼ ለነሱ ነው ገበናዬ የምነግር እና በፊት ከነሱ ጋር ሳልገናኝ ወላሂ የታክሲ አጥቼ ትምህርት ቤት የሚቀሩብኝ ቀን ነበር። የቁርአን ቤት መከፍለው ነገር አጥቼ እየተባበሩብኝ ነበር ልጆቼ ማለት። ግን ከነሱ ጋር ከተጨመርኩ በኋላ ወላሂ ከአላህ ጋር ምንም ነገር ያጣው ነገር የለም ወላሂ እላቸዋለሁ። እና እናንተም ለነሱ የሆነ ነገር ደግፋቸው በቃ። የቤት ኪራይ ደግሞ አንድ ቀን ቢያሳልፉብኝ ቀን የለም። ሁሌ ነው የሚከፍሉልኝ። 5 ወር ሆኗል ማለት 2006 ነው የሚከፍሉልኝ። ስመጣ የሆነ ነገር ልብስ ደራሱ እንደዚህ ለብሼ ከመጣው ፈቲያ ነይ ግቢ አውጪ ቀይሪ ለልጆቼ ለማታቸው ብድር ሰጥቶኛል። ያልሰጡኝ ነገር የለም። በቃ እዚህ ስመጣ እንደ እናቴ ዋላደን ተሸክሜ ነው ወደ ቤቴ የምሄድ። ረመዳን ደግሞ ወላሂ ምንም ነገር አላገኘውም ነበር። ይኸው እነሱ ጋር ሩዛቸው ዘይታቸው ምናቸው ይዤ ገብቼ ቤቴ ሞልቻለሁ። አላህ ይስጣቸው። እና እናንተም የሆነ ነገር የምታግዛቸው ከሆነ አግዛቸው። አሁንም በሆነ የማንም ግቢ አላንኳካም። የማንም ከነሱ ሌላ ማለት ነው። ለምን ብዙ ቦታ ቁርአን የሚቀሩበት ቦታ ሄጃለሁ። ሁሉም ቦታ አንኳክቻለሁ። መስጊድም ቁጭ ብዬ ለምኛለሁ። አልደብቃችሁም። ለምን ያረኩት ነገር እዚች ጋር የሚያሳፈር ምንድነው? ሌብነትና ውሸት ብቻ ነው። በቃ ማንም የለኝም አንድ አላህ እንጂ እቺ ልብስ እንጂ ምንም ልብሱን ያጠብኩ ቀን አጠብኩ፣ ያላጠብኩ ቀን ደግሞ እንደዚህ መጥቼ ማዘር ነገ እኮ ታክሲ የሚወስድበት ነገር የለም አላችሁ። ወላሂ አንድ ቀን 50 ብር ሰጥቶኝ አያውቁም ከ300 ከ400 በስተቀር። ለምን የሰጡኝ ነገር ያልሰጡኝ ያክል ደግሞ ሰጡኝ አለ። ለምን የምመጣ ስንት ብር ልጠይቃቸው ነው? 40 ብር ጧት ወስጄ ማታ በግራቸው ላመጣ። ያው እንጂ ደብቆ ነው የሚሰጡኝ። አሁንም ደብቆ ይስጣቸው። በእነሱ ምንም ነገር አላጣው ወላሂ። የቤት ኪራይ ደግሞ አንድ ቀን አሳልፎብኝ አያውቁም። መጥቼ በቃ ያቺ ቀኗ ስደርስ ስመጣ በቃ ግቢውን መጥቼ ሆነ ያፈራለሁ። ታውቃለህ ሁሌ ሰውን ማስቸገር ጥሩም አይደለም። ኖሮኝ ራሱ እኔም ባግዛቸው ደስ ይለኛል። ለምን ያቺ የቤት ኪራይ ደግሞ አላገኝም ማጥ ወይ በ300 ነው ወይ በ150 ነው። ያቺኛ ግን ሲሄድ ነው መንገድ ላይ ነው መጨረሳት። እና እንደዚህ ነው ዋንም ፍለደፊ ወደሲፍ ፓንቲ ከንፋንም ፍለደፊ ጋፋ ዲሚ ዱበርቲ ኢልማን ኪየ ኩኒ መልካኖኖ ነገሰን ጉዲናን ከንቲ ሴን ዱሩማኑ ዩመ ፓንቲ ከኑ ዱበርቲ ነመ ኩዳን ይወልቱ ነገጠመ ዳይማ ባአቴ ከናገድ እሺ ዲግኒ በለስ አንስ ዱበርቲዳ አን ረቢቱ ነትፊዳ ጊዜታ አኒ ካለፈረት ዲግኒ ሀፊ ለፈረት ነያመድ ቆቱ ጀደን ሞዲሲ ቀብዱ hinqabu yaada konan jette shi tayti disan firaqaban kana jiddu dumechira ani hada wani tejecha rabbinu ibsahima jemiti kalama sa ibsahima wallahi hada tiya kana wanan jijjira dum qabu halkan da kadi kadetanan yona gogoge yon ko godi jido makana goda dini narati baye modesa sani wani bitat dum qabu harmi sani gogoga wallahi kana rahin amma mata kudanita kudan amma baranda kuma lama fi amata kuda tokonita waay modesi karat kono jatot kay mana tamari nanira achira pantole bite kanin kamni namni baaye na jalata rabbi galanni hago alhamdulillah hizbi galanni hago warrota midan naliqesun duqeti naliqesun makaroni naliqesun ruza naliqesun zubayda jaamti warrarsiti asimo muhammad jaama warra biya amara kilili kessa abba wafto kresetu is an amanati kan wa tin fetu kan nafjen manikum manakoti adara dike fades kas banti gafa dura yegol panti dibasadin fete wani sina jaib dibasadi ilmo bilesek ya jabuti do amalaka na erke atit kadalate jira sultan abdul qadir jani doni mangisi ethiopia le dakay jira tazia wallahi dolarakum ko tora kar ko dibba furo dibashan ner gafa sama panti dibasadin bitade dibasadi arabi muket jacket akana kanu fatan kana salbaji fi mofa ke sale qarda ibbe me kan bitade kana hirudan dubarti daima hosistu hada ilma hada antala dubartin qima gudda qabd rabbi birat ana birat le gati gudda qabd atille atike dubarti nitin ke dubarti akasi arketinin wahi modesi kan ogga ko tokkoti sen gafa mo timirti bet insan nagesa wan nama gadisi su dagay jole nakas qabatani
imam mabon mujib tikasi panti kamujan shiti ko ciccire jechu mana kanatti fide kennefi ammalle taarikaaf shiitiin kiyya jira ka ciccirame amma kana godhadha anjeen galgala gisee raftan shiitii godhadha shiituma moofaa miccee cicciree jechu kan ifi uffadhu waggaa raftan shiitii godhadha giseetin barnoota deemtan immoo moodisii godhadha anis haadhummaatu bakka san agarsiise kafanas haadhummaatu agarsiise wanni fudhannee deemna addunyaa kana wanni tokko hin jirtu tola sochadhu amtu sochadhu kafana qofa futee deemta saabunaas nama xuraawee ciqiqqitaawee la ciqiqqiti wallahi asitti gisee miccinu saabunaatu kufitti ni fixan kana rabbiitu agarsiise rabbiitu itti na kaase ani fedhii kiyyaan gurraas barbaadee miti wallahi gargaarsa rabbii kiyyaa kana marraa barbaadee miti osoo na gargaaranii amata meeqa Itoophiyaa keessa amata waggaa 20 hojii kanan dalagaa ganda kana keessatti waggaa 17 jira manni kiyya masgiida fuula duraa namni asitti naman arkine hin jiru mootummaanis beeka poolisiinis beeka bulchiinsinis beeka dhimmi dubartii dhimmi ijoollees beeka rabbillee beeka ulamaa'ollee beeka namni tokko immoo timira kartoona tokko soomanaan kanaaf fidan jiru nama tokkootu naaf fide kuntaala 6 mokoroni kuntaala tokkoo fi cinaa kiiloo 150 ruuza kennuudhaan kana keessaa gaa kiiloon 100 ka abdii ambaasaaddaraati kiiloon 50 boggoo adraagoot ijoollee reefu ati naan jette akka reefu san isaan kiiloo 50 duqeeta kiiloo 25 mokoroni isaantu naa bitee kiiloo 25 fi kiiloo 50 meeqa kiiloo 75 miti abdii ambaasaaddar waa kiiloo 100 timira kartoona 2 alfaasaa kartoona 6 timira aga kana gargaarsa wani beeku akka rabbitti sani achi anumarraani kartoona 18 fidne amma saboona kana timira malee nama timira tokko nyaannee hin beenu jootu naan jiru jira timira tokko yaa imamma soomanni eegasene timira tokko qabbasne qab keenya illee finne ijoolleen obboleessa kiyyaa kanaaf fiddellee akkasumatti masgiidanis ka hojiin kiyya bal'aadha kana jeesni fitu fiidoon isinii kennaa እንደገና ደግሞ ኢዶ ባድያ ኢፋንን ጅሬ ባትሪ ቢቱዳን ቁርአን ኤርጉዳን ኪታበ ኤርጉዳን ከፈነለ ኤርጉዳን ሳቡነለ ኤርጉዳን መቆቲ ሳኒ ቀባ ኡለማኦቲ ኢማሞታ አቺ ቀባ ወረቀረት ፈረም ሲሰን ከና ሻባ ጎረደን ቀባ ኡማኮ ከንን ጉርጉረምነ አፋን ኦሮሞት ኡማሙና የማይሸጥ አፋን አማራት ጊዜን ወኒ ከነከኑ ደብተረት ሰከስመት ነው ጀዳ ዩኒፎርም ይረስስ አከስመት ነው ጀዳ በቀታን ከኛ ጋፈና ነው ሶማልቲ በቀተስ ጂያቶ ኮፊ ጉያ ኩዳ ሰገድ ከሰ ደለገ ሚግዚያን አዱኛ ነቀረጸቴ ቱርት ሞቱማን በከነ ቡስቴ ውጂን ከየ ጉዳ ደከነንቻሙ አነመነ መተኩ ሲገለ ኢልሞት ተከትላችሁ ተፈዳተን ወደ ሶማሌ ሲገለ ፊ ኢልሞት ተከቲ ሰራፍ ረደ ሙጫ ከነን ቀባ ከነውን ደማልትኛቸ ስኩሺና ከነው ሴንታ ጃይ በጀተን ቀረጸት ሜላል ታል ሜላልተ ደለጋን ከየ ጉዳዳ ሜጋ መንግስቲን ኢትዮጵያስ ነማ ከናማ ሞቱማስ በከቡነቲ namni waan nyaatu dhabe annatti seenaa xiqqimiin bitamee biyya shoror keessattu seenaa akka kootitti waan baay'eedhaan qabadhee dhaabbadha hizbii kiyyaa fi mootummaa kiyya faana mootummaa oromiyaas mootummaa federaalaas bakka bu'eeti har'a waggaa 20 kun Itoophiyaatti eegalee 20 arfaa irratti fixaa hujuma kanarra hin jira kaa malallee jaaradheen qabu namoota daa'ima dhukkubsataa qabu daa'imoota dhukkubsataa baay'ee qarratsadheen qaba daa'ima wallaahi nyaatee dhugee ifirratti haguu kan awraan isaanii bakka fincaanillee kara biraatiin bahu waan nama gaddisiisu kan kun uumaa rabbiiti kanneen nanaasisaa ka abbootiin immoo jibbansa kanaaf abbootiin haadharratti ilmoo fayyaas qabdaati ton ilmoo bashitanya sedduu qaban irraa asitti harkite hin dhufne naatu idduun fitinaan jee malee waan sammuu nama tuquutu jira waan sammuu nama tuqu an qarratsadhee qaba innaa abbaan kanaan immoo irratti darbee kan kute sigalee kan amma manni irraa diigamee abbaan jalaa badeetu jira namu bashitanya jira amma kuno gurbaa kana no achi ta'a ina waan kafalu dhabuudhaan ijoolleen isaanii fatanaa akkan seene dhorkan inillee ono warra silxeeti achi jira waan baay'eetu jira gaa waan kanaan hin jenneetu jira an qarratsadhee waan hin qabu jecha dokumentii isinii kenna hamsi olii galaa waan hin qabu bismillahir rahmanir rahim abbaan qabeenya amma qabeenya qaba dirijiti qaba hiyyeessan qabu moo inni dhugaan siima ani amma raantanii yoo sangaa kuma tokko fiddaasitti qala jette nama maliyuu tokko sii fida foon kana muramurratti kan fudhatu
yoo waan amman anjaa mufa Afrikaa fidee dhaabde waan guyyaa tokkotti guyyaa lamaaf sadiitti guuratee qabu fedhuun fedhe bakka hiyyeessi jirutti dhufee ija isaatiin arkee jechuudha nuti kennuu miti annatti kennuun barbaadu ifumaa dhaabbatee haa kennatu ani hizbii walitti hin qaba bilbila isaanii waan hin qabu jecha adiraashaa isaanii waan hin beeku jecha hiyyeessinis abbaa yatiimas ballaan illee naafallee qaba akaala godolollee qaba ijoollee nu baristillee qaba hedduu kan hin gargaaru beekte qaba ani nayyaama innumti harka isaatiin haa kennatu abbaa dabtara kennuufis abbaa quraana kennuufis abbaa nyaata nyaachisuus abbaa xeenaa madinii bituufis warra hikiminnaa hin qabneef si galee nama baay'eetu jira ani adiraashaa isaanii qaba bilbila isaanii qaba haloo majee yaamoonni irraa bahu keerii guddoodha haloo jaa rabbiitu haloo naa jaa arkee ija isaatiin haatitu maal dalagaa jirti ilmoo kootiif maaliin dabarsee deema ilma kiyyaaf maal dabarsee deema intala tiyyaaf maaliin dabarsee deema yoo qaniin geessee ani du'e haadha mana kiyyaatiif maal dabarsee deema dhaloota Oromiyaatiif dhaloota Itoophiyaatiif maaliin dabarsa taarika dabarsu qabda akka Waaqoo Guutuu akka Jeneraal Taaddasaa Birruu akka Eelamoo faa ummata gurguddoo hayyoota seenaa dabarsaniiti miti ka lafa jiru namni tokko seenaa dabarsee on deemne waagaan qabu beek zeeroodha zeeroti duun asittis kasaaraa asittis biyyaaf ba'aa mootummaarrattis ba'aa hizbirrattis ba'aa amantarrattis ba'aa namni tokko if baasee nama gaarii ta'ee if qulqulleessee biyya qulqulleessee taarika dabarsee akka deemuuf ija isaati ilaalee dhufee mee maal feeta maazariiti yaada koo maal feeta tillee eebballee nu kenne mee maal si gargaara jedhanii ija isaaniitiin harkanii kan manatti gargaaramus kan ilmaan dhukkubsataa qabus xeenaa madinii amma asitti qophaa'ee jira xeenaa madinii kana bituudhaan kunoo acaaluun nu banamee jira miti rabbi nabsiisaa amaaru deemee namichitti hakkamamuuf namni daffaramuu kana dubartii akka malee godhuun dhiirti immoo dubartii jeequun ilmoo horanii irratti darbuunis akka dhaabbatuun fedha.